wanti isin nungoon hin jira yaa ummata kuffaara. Garuu ummanni islaamaa isinii danda'amaa hin jiru. Maal danda'ama abboo uummanni islaamaa dhugaa rabbi. Iyyinee nu Yesuus gooftaadha irree gooftaatiin nurra jira jenneefillee kun gooftummaa isaa nurraa aane kaawwi. Ani beekamma fiidiyoo amma dura na waraaban san layyaara. Nan dandeettu irree gooftaatiin narra jira jedhee bara. Gooftummaan sun eessa dhaqee ta'uu shaata. Ohoo namni ana caalaa hiyya jira ani masgiidan gubsiisa faayidaan ture amma masgiida inumaayyuu biyya keessatti fooqiidhaan ijaarsisaa jiru bara. Wallaggaa Shawaa keessatti dhagaadhaan ijaarsisaa jiru. Jarri hin danda'amtu baakkish. Harka kennachuudha malee. Lakki akkuma kiyya harka kennachuudha. Hin danda'amtu. Harka kennachuudha dhugaa rabbi waan si baasu. Deemtee harka kennachuun kee hin oolu. Dhiisuudha wallaahi. Gareen shaadaa kun guyyarra nama 5 nama 10 amma fakkeenya kaleessa anumaa mucattii ta'e wanno dabalatan nama 3tu shaadaa qabdi. Gareen kisaalaa maal amansiisaatti qofa. Achumarra teettayiti moo waa amansiifti? Maal amansiisti abboo kototaamii magaa ishee haaca barbaarii dhattee ma islaamummaa fudhattee sila faayidaaf deemteetu waa'ee islaamummaan beekin akkasumatti deemte ishee mafaayoo argatan achi as abdeetii godhu malee islaama dhugaa eessa argatanii amansiisu qoostaa isla. Gareen shaadaa kun guyyarra nama 5 nama 10 amma fakkeenya kaleessa anumaa mucattii ta'e wanno dabalatan nama 3tu shaadaa qabdi. Gareen kisaalaa maal amansiisaatti qofa. Achumarra teettayiti moo waa amansiifti? Maal amansiisti abboo kototaamii magaa ishee haaca barbaarii dhattee ma islaamummaa fudhattee sila faayidaaf deemteetu waa'ee islaamummaan beekin akkasumatti deemte ishee mafaayoo argatan achi as abdeetii godhu malee islaama dhugaa eessa argatanii amansiisu qoostaa isla. Maali isin maanuu islaamummaanuu sunuun jirtu bari islaamonnooti bad'eennu osoo dorkiidha ka kijibeeti ani islaama ture jedhaati dhufaa shaadaa qabatu jarri nuun kijibdu ati islaama jedhi ati islaama jedhi gisee nu si qabachiifnu jedhanii keessaan gorsanii fiden. Saaraa miidiyaa fayyaan beeku dheengaddaa intala yeroo lama shaahadaa qabattee yeroo lama pheenxee taate shanaffaa gara shaahadaa deemti isheen walumaa gala jechuudha gara pheenxee ta'e gara ortodoksii ta'e walumatti akka 5 moo akka 4ti. Maal jedhu dheengadda isheen shaahadaa garee ustaazota shaahadaa qabachuudhaan naani inariine isaan. Inariane. Innaa achis gaafa isheen deebitu jaldoon gaafa shaahadaa qabsiisan quraana ganeera jedhi. Muhammadiin ganeera jedhi dubar isheen ortodoksiidhaan ta'e. Ortodoksiin Nabi Muhammaditti amanti moo quraanatti amanti? Kanatti fakkeessi bari. Uummata kana dadhabnu jallattu. Kan maatiin koo na dadhabeeti yookaan na kadhateeti. Ana ilmoo isaa jechuun maatiin koo na faana boo'ee na dadhabe. Gareen shaadaa isin sababa naa taatanii gaafiif deebiif dhufee waan biraatiif hin dhufne akka gara amantii islaamaa dhufu na goote. Galata guddaa isinii qaba. Naaf galatooma. Wogguu achi keessa turte sani Yesuusitti mul'atee beeka akka kiristaanonni jedhan Yesuus dhufee nutti mul'atee waaqni keenya bakka nama mul'atu jedhanii. Yaa jireenya kana hundarraa si jijjiire waa hunda kasii laaffisu jeennata sii kennu isa jedhaniiti kan yeroon duraan itti amaneeyyuu. Jireenyi tiyya jijjiiramuu dinagdee arabaa deebi'aa jireenya. Keessa baan garreessa si afoon dhaabbanne dhufee akka jarri jedhan san. Bari isinii himaara isinitti himuu jira jireenya inni sii jijjiira naan jedhan san dhabee gara arabaa deemee ganaa shintibeeti namaa dhiquu jedhamu. Hirriba keessa illee homaa natti himu. Sirra Yesuus jijjiiruu didee nan biyya arabaadhaa deemte. Waan keeti jireenya maal jijjiiraree jireenya inni jijjiiru hin jiru bifa kanaan. Tole ayyee ati duraan Yesuusiin ati waaquma jettee fudhachaa turte moo akka ergamaa rabbiitti fudhachaa turte moo silibaatiin ture jalqaba? Ani inni dhuguma akkuma jedhan sani abbaan wal keessaa walitti hojjetan waaquma se'e. Erga sani ammoo rabbiin tokko qofti akka jiru Yesuus ammoo ergamaa rabbiidhaa akka ta'e hojjetaa rabbiidhaa akka ta'e siif galee jechuudha. Amma bareechee naa galee. Benteen bareechitee sirbiti dhugaa qabdi. Waan sirbaadhaati maal artistoonni gurguddaan biyya qabdu iyyuu jalatti hin qixxaatu waan sirbaati. Faarfannaa jedhanii. Ayyee. Gaafa an beeku ijoolleen jimaa qamaatu mazmuuritti wanti biraatti qaba. Itti qabaate. Itti qabaate biiraan maal bira caatii wanti biraatti qabaate.
Ay wallahi. Shubbifnee Sirbani dadhabnee bare. ol baanee olamaayii gugurdaa Maa namni kun taalano maa to nama utaajisa waan na dhibu takka se gaafadhaa jiddumaanii. Yeroo xeenxeen kun hogguu waldaa seenaan ol utaalan miila kana ol maranii ol utaalan miila lamaan. Maaltu ol utaalchisa akkas maaliif ol utaaltan? Daansiin beekan. yeroo samma akkasi itti ka'a du'aa kaa'u Yesuusiin jedhanii akkasi gammachuu utaalan jechuudha. Miila lama hogguu ol utaalan san xeenxee irraa malee kan biraa irraa agarreen. Manfasii wayiitiin namatti ka'a yeroo sen. Gisanii giseesan ilechanii wanta akkas ol utaalanii fi gammachuudha miira keessa jiranii du'aa ka'u Yesuusiiti jedhanii awwaala diigee ka'ee maal jedhee kana ililfataa utaalan. Okay. Ya tus baga kaya jedhaniitiin akkasitti utaalan yada. Yaa.